Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyyaa warroonni subscribe godhaa sanan jedha. Boorcii akkamitti akka balleessinu garaa keenyarraa jechuudha. Akkatti nuti baay'atee je'e kana akkamitti akka balleessinu walumaan daawwannaa sanan jedha. Gizee baay'ee uffata keenya gizee uffannu nuti hin tolu akka malee garaan nu ba'ee nuti hin tolu jechuudha. Saniifuu furmaata qabannee dhufne jirra. Furmaata kana walumaan daawwannaa maal inni furmaanni isaa yoo jettan jechuudha. Gizee baay'ee itti fayyadamtanii yoo jettan furmaata isaa argachuu dandeettan jechuudha. Furmaanni isaas maal inni jechuun keessan hin oolu bishaan ho'aa ni fiddanii burcuqqoo keessatti xiqqoo ho'aa isin jennaan dammoo kana magubuu osoo hin ta'in ka xiqqoo ho'ee jechuudha. Burcuqqoo keessatti hin naqattanii eega naqattanii geessitanii booda dammoo eega geessitanii booda wanni isin fiddanii itti godhattan hin jira jechuudha. Maankaa tokko sooqidda itti godhattan jechuudha. Sooqidda itti godhattanii waliin dhooftanii eega jettaniin booda sooqiddi kun bareeda jechuudha. Akka garaa keenya onnaa godhu jechuudha. Itti gootanii sooqidda kana hin dhuydanii jechuudha. Hin dhuydanii akkanatti walitti maktanii eega jettaniin booda xiqqoo turtanii jechuudha. Loomii fiddanii jechuudha. Loomii itti cuunfattan jechuudha. Sooqiddaa hin qabaa. Loomii itti cuunfitan loomii gimmaasha isaa jechuu xuunxoo ni beektan jeetii yaada. Xuunxoo gimmaasha isaa itti cuunfattan. Itti cuunfattanii waliin jechuudha. Sooqidda dura itti gootanii jirtan achi booda loomii itti cuunfattanii wanni kun bareeda beektanii garaa keenya keessatti coomni garaa keenya keessatti onnaa jedhee deebinee dammoo qilleensa gizee nyaannu oksijiinii garaa keenya keessatti yoo baay'atu taate deebi'ii qilleensi garaa keenya keessatti yoo baay'atu taate garaan keenya ni bokoka. Garaan keenya akka malee akka inni boorcii baasuu nu godha jechuudha. Saniifuu isa kana itti fayyadamtanii yoo jettan hedduu oksijiinii qilleensa garaa keenya keessa guute san addaan bittinneessuu danda'a jechuudha. Saniifuu isa kana itti fayyadamaa isin jedha. Wayita ganamaa fi gizee isinitti tole gootanii dhuguu hin dandeettani jechuudha. Hedduu bareeda. Saniifuu itti aansuudhaan immoo waan biraallee itti fayyadamtan wanna biraallee itti fayyadamtan jechuudha. Kana qofa bichaasanii miti kan isinii finne jechuudha. Saniifuu isa kana daqiiqaa muraasa akkas ta'e yoo jettee akka malee dhugdanii yoo dhugdan bareeda ta'a jechuudha. Isinii fayyada itti fayyadamaatiniin laalaa isinin jedha. Furmaata isaa ni argattanii jechuudha. Itti aansuudhaan dammoo ammallee burcuqqoo biraa hin fidattanii kammuuna itti godhattanii maankaa gimmaasha kammuuna ni beektan jeetii yaada shamar jedhanii afaan biraatiin kammuuna maankaa takka itti naqattanii achi zinjibiila daakamaa jechuudha. Zinjibiila daakamaa akkuma agartan xiqqishuu itti godhattanii achi booda wanna fidattanii qarafaa jechuudha. Qarafaa daakamaa itti godhattanii. Qarafaa daakamaa kanallee akkuma agartan maankaa gimmaasha hundaayyuu jechuudha. Itti godhattanii ammallee loomii gimmaasha fidattanii isa qarafaaf loomii fi shamara jechuudha. Kammuuna jechuudha. Walitti maktanii itti godhattan ammallee loomii itti cuunfattan. Cuunfaa jechuudha. Xuunxoo jedhama miti afaan Oromootiin. Afaan Oromoo bakka bakkaan immoo akka itti jedhamu qaba jechuudha. Ammallee bishaan itti naqattan bishaan xiqqoo daafii ta'ee xiqqoo isii kan lab jedhe jechuudha. Akka isin hin gubne jechuudha. Itti fayyadamtan isa kanallee cuunfitanii akkasitti itti qoqopheessitanii waliin dhooftanii gaafa inni walitti makamee jedhe dhuydan jechuudha. Isa kana amma akkasitti eega walitti makameen booda qadaaddanii xiqqoo isii daqiiqaa muraasaa fi
ni keettan jechuudha. Amma waliin dhooftanii eega jettaniin booda daqiiqaa muraasa booda itti fayyadamtan jechuudha. Keettanii xiqqoo haa inni wal fudhatu eeydanii jechuudha. Inna garaa kennaaf bareeda itti fayyadama laalaa isinan jedha. Furmaata isaa yeroo dhiyootitti ni argitanii jechuudha. Guyyaadhaan dhuguu qabdanii jechuudha. Maaliif yaani yoo irraa turtan isa isin barbaadan san isin gochuu dhabuu danda'a jechuudha. Guyyaa 10 itti fayyadamaatiniin laalaa yookaan guyyaa 5 haga barbaadan jechuudha. Itti fayyadamaatiniin laalaa isinan jedha. Akkasitti bareeda. Maaliif garaa keenya keessa waa hedduutu jira. Boorcii keenya baasuu danda'u nyaatawwan qibaatii qaban waan nyaannuuf jechuudha. Waan zayitiin itti baay'ate faa yoo nyaanne, waan coomni itti baay'ate faa yoo nyaanne garaan keenya ofuma isaatii boorcii baasaa jechuudha. Garaan keenya akka guddatu yookaan immoo akka qirxiin isaa badu nu go'ee uffata keenya akka uffannee nurraa hin bareenne nurraa godha jechuudha. Saniifuu furmaata isa kana isinii fidee jira. Furmaata kana itti fayyadamaa. Yoo itti fayyadamtanii waan argattan komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isinan jedha. Warroonni like, subscribe, share naan godhin yoo jiraattan like, share, subscribe na gochuun maatii koo naaf ta'a isinan jedha. Na jajjabeessuudhaan na waliin ta'uudhaan like, komentii naa barreessaa isinan jedha. Wanna kan itti fayyadamaa laalaa isinan jedha. Hagam tokko bareeda akka ta'e ni ilaaltanii jechuudha. Saniifuu itti fayyadamaa laalaa. Waan na daawwattaniif, waan na hordoftaniif galatoomaa isinan jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaan naa oola, fayyaa naa ta'a.